ilmoo haati jaldeessaa wajjin sagaggaltee jaldeessaa dhalteetitu Nabi Muhammadiin arrabse. Takaffaarratti namni Nabi Muhammadiin arrabse ilmoo jaldeessaati. Haadha abbaatu jaldeessaa dhalee jeetti namana. Maaliif jennaani haadha isaatu jaldeessaa wajjin ciisee jaldeessaa dhalchite waajji bala shakkee takka illee hin jiru. Abu Hamza nan buusinaa dhimma deetorota kennarraa qabe Hamza. Gaafii. Ayata 70 takka irratti ilaal. Ayata 70 takka irratti ibidda kajoo na baasu waajji. Guddisa. Ayee ayata 70 takka irraa jecha ibidda jiru na baasu. Ibidda seenan malee jechaa jira miti. Jecha ibidda jiru ayata 70 takka irraa baasu. Gaafadhe gaaffiin Hamza gaafadhe siin galle Ali kanaaf jeeqamaa jirta. Ana Hamzaan gaaffii gaafadhe dura gaaffii hubadhu. Deebisuutu hin jarjariin dura. Nan deebisa itti taaltu Hamzaan ta'u. Itti nu banne gaaffii. Ani Hamza ajjina naasaa jira. Waan an jedhe siin galle. Ibidda kan jedhu hin jiru jechaa jirta yoo ta'e. Gaaffii takka si gaafadha gaaffii narraa Nan jeeqini kaa. Na dalan dubbatin kaa. Anos dhaggeeffadhe. Gaaffii si deebisee jira. An lakkoofsa 70 irratti ibidda kan jedhu sittan agarsiisa. Hamza meena guddisi. Hamza na guddisi meel tokko. Ibidda kan jedhu ati dhoksite. Atammayyuu maal jette afaan keetiini? Meen jeeqin. Gaaffii si gaafadhaa. Ati afaan keetiin maal jette? Ilaalaa hundi keessan yoo. Allahuun gooftaadhaan kakatee ragaa baa jira akka isaan ibidda seenan. Gooftaadhaan kakatee sayyu. Aboo kun gaaffii biraati. Lakkoofsa 70 irratti ergasii dhaggeeffadha. 68 irra dubbachaa Injeeqin Ali. Ali injeeqin. dubbachaa jiru. Ergasii dhugumatti nuti. Shakkii keessa jiru sin jeesi deebisee jira bar. Dayyaan bakka sodaatanii bitin irratti qabdu hin sodaatina yaaddayina. Quraana keessan dubbisaa jiraatti hin dabalu. Tasgabbaa. Ergasii dhugumatti nuti isaan irraa warra ishee ibidda seenuu qaban akkaan beeknaa jedha. Ibidda kan jedhu hin jiru jette sobaatu. Isin hunda keessan. Quraan isin irratti hojjeta. Isin irratti hojjeta quraan. Kunoo lakkoo 72 irra jira akkasiin ta'e. Kunoo. Kana booda warra ibiddas dhaggeeffata. Kana booda warra rabbiin sodaatan nagaa baafna. Isin warra rabbiin sodaatuudhaaf hin jettu. Warra miidhaa hojjetan immoo ishee keessatti jilbeenfataa sinne isaan dhiifnaa jedha. So isin warra rabbiin sodaatu nu jettan. Eessa keessaa isin baasa? 70 kana ibidda keessaa isin baasa jechuudha. Erga gubattanii hadiis akka jedhutti iyyuu gubattanii addi keessan ishee gurraattiin qofti haftee aliin jeeqin. Gubattanii addi keessan ishee sujuudaa sun gubattee sujuudaa sana qofatu isin irratti hafaa jedha hadiis. Kunoo lakkoofsa 70. 70 kunoo. Kunoo 70 irratti ibidda seentu jira. Kunoo ibidda kan jedhu kunoo laali. Kunoo ibidda. Ati quraana anatu sitti agarsiise irra taayaata kana nagarre Ali. Ataayaata kana nagarre siin jedheeman. Kunoo na guddis. Illaa warii du'aa jechuun seentan malee jechuudha irra dhufan kan jedhu sintutti dabale. Dildila kan jedhu sin jiru ayaata kana. Siraat kan jedhu sin jiru. Tokko isa kana. Isin lachanu muutii godhadhaati. Meenan dubbisa. Waan kana dubbisa. Obsimee takka dubbisee kan maammarraa shala dureet kun quraana obsi quraana kunoo. Kun quraana miti. Maalidha kun? Kun maalidha? Kun tasfiira dhiisi. Kan maammarraa shala dureeti kun dhiisi. Kun maalidha? Dhiisi kun quraana miti. Dubbisee keetiin gaafii gaafatta Ali dubbisee keetiin ni fudhatama obsi. Ni fudhatama obsi. Yesuus Kiristoos. Obsi siin jedhe ati maal dubbisu jirta? Ati quraana dubbisu jirta? Ati quraana dubbisu jirta? Quraanami mee duddas gargar tole quraanami ayyee kun maali? Inni sirkaamoo? Ani san harkaa kanan beeka sirkaa maaliin itti godhaan? Kun maalidha? Jinnii ta'uu danda'a maalan beeka? Julaa qamaa ta'uu danda'a? Kuni maalidha? Falfala. So kanaafuu dubbaadhiisi quraana dubbisa. Amma muutii qabadhu mee akkana jedhama. Lakkinatu dubbisa. Sana booda jedhama 71 irratti sana booda isaan keessaa eenyullee ibidda seenu isaan keessaa jedha malee hundi keessa hin jedhu ilma namaa kana irraa rabbiin nama ibidda seenuu ni beekna jedhe ishee dhandhamuuf ija argitu hundaa caalatti haqa akka godhatu ni beeknaa jedhe eenyurraa ilma namaa kana irraa nama jahannam isaaf haqa taatu kan ammallee jahannamiin dhandhamu ni beeknaa jedheetiin hin dubbate itti fufee homaa jedhe yaa namoota
yaa namoota isin keessaa nam tokkollee odoo buusaa jahannam irra kaa'ame siraaxa irra odoo hin ce'in hin hafuu ce'uun kun murtee hin jijjiiramneedha jedhe. Maaliidha kan seenamu suni buusaa jahannam irra keehame siraaxadha. Fakkeenyaaf loqoda garagaraa haa ta'u malee ebalu karaa seenee yoo jedhanii keessa gadi lixee osoo hin taane ebalu karaa bu'e jechuudha. Bu'e seene gaafa jedhameetiin hin jedhu keessa gadi lixee osoo hin taane ebalu deemsa eegale jechuu agarsiisa. Kanaaf kan gubbaa irratti dubbatame ibidda kan jedhame aayanni waa wal qabatu miti. 71 fi 72 waa wal qabatu akka illee hin qabu. Ilma namaa irraa rabbiin nama jahannam seenuu ni beekaa jedhe. Nama jahannamii haqa godhatu ni beekaa jedhe. Hayyee ergasii hoo aayanni 72 ammoo walitti qabaa dubbate. Walitti qabaa kana maal godhe? Namni hundinuu buusaa jahannamii yookiin ammoo siraaxa irra fidamu malee kan hafuu hin taane jedheetiin hin dubbate. Ergasii hoo itti fuufee buusaa jahannam irra keeyame siraaxa isa irrayyuu nama rabbiin sodaatu najaa baafnee warra ammoo jahannam haqa godhatu kan 70 irratti dubbatame san isii keessatti hambisnaa jedhe. Isii irratti hambisnaa jedhe. Kanaaf kan jedhamaatiin hin jiru siraaxadha. Siraaxa namni seenu malee nam tokkollee hin hafu. Siraaxa sanitti seenu malee isii sunoo dildila jahannam irra keeyamteedha. Dildila jahannam irra keeyamteedha. Kunoo sii kennineetiin hin jirra. Ali amma gaafii kan keetti fuufii akkana. Akka macaafaatti Yesuus gabricha Waaqa. Fata deebistee akka nan buufne erga nagashite Gaafii gingilchaanii quraana isa kana hin gane wajna gingilchaanii quraana gane irra sanarkaa kana gane maal dubbise hiika Muhammad irraa saalaa bullee nu dubbisa. Hiika kan biraa dubbise innati dubbiste gaafii gaafadhu Wacina miyuutiin irratti hin qabina. Wacina na guddisi Hamza na guddisi inni nama dubbisaa ture quraana miti. Hamza na guddisi billaa aleek Hamza na guddisi sobaa ture quraana irratti. Inni nama dubbise quraana miti. Kuni anarra dildila kan jedhu hin jiru. Quraanarra dildila kan jedhu hin jiru sobdan quraana irratti. Quraanoof danda'aadha jechaa yaada namaatti dabalattan. Kunoo dildila kan jedhu asirra hin jiru. Seentan malee naftan jedha quraan. Dildila kan jedhu hin jiru quraanarra. Quraanoof danda'a jechaa mufassiratti fidina. Waaji kun quraana miti. Lakki inda afaan Oromoon dubbistee quraanaa miti. Inda afaan Oromoon dubbistee lakki inda afaan Oromoon dubbistee hiika biraati. Ana sana sattaasaan jiru afaan Oromoon itti dubbistee inni afaan Oromoon dubbistee yaada namaati. Tole inni kun yaada namaati moo yaada namaati itti dubbiste mufassira dubbiste. Inni kun quraana moo quraanaa miti. Ana sana sattaasaan jiru afaan Oromoon dubbiste mufassira. Ali amma gaafii kan kanaafuu dildila kan jedhu hin jiru quraanarra. Maal jedhanii sobanii dildila jedhan seentan malee naftanii jedhe quraan. Maaf quraanarratti kijibdan. Dhaqaatii mufassiroota aljalalaayinii fi aljalalaayini ibidda seentan malee naftanii jedhe lafa kaa'e. Na guddisi Hamza na guddisi. Hamza na guddisi. Maaliif quraana guyyaa qiyaamaa Allahan isin gaafata. Utuu inni ibidda seentan malee naftan jedhu sun immoo yaadatti dabalattan. Hamza na guddisi. Na guddisi. Otoo quraanni ibidda seentan malee naftan jedhu dildila kaattan dhuftanii maanoo raajaa irrattan. Maal jedhe atama maal jette loqodaanii kamee jette atama dhaggeeffadhu irraa namaa kennuun beektan tasgabbaa miira kee yaabee Abdul Ali miira kee yaabee ishee xiqqoo soota jedhe ishee soota jedhii Habibi soota ishee otoo mufassirin jiraanne quraanneessi jira otoo mufassirin jiraanne islaamummaan jiramu kanaafuu dhaabbadhu qa mufassira dubbisuun islaamummaa ijaare dhaggeeffadhu otoo mufassirin jiran islaamummaan guyyaa tokko hin taa'u na guddisi
Naguddisa maa sodaattarre? Naguddisi. Quraanuma kee lafaan keenyaatti dhufnaa kan mufassira. Naguddisi billaa aleeki. Amma waan takka laa Abboon nama guddaan mana guguddisu sodaattanii bismillaahi. Naguddisi. Mufassiroota baasi warri murtaraa guddisa Miira kee abe ali ishee ali harka keessa miidhamaan urguufin harka kee. Harka kee gara malee urguufin ali isi. Maal taatanii? Ishi. Okay, mufassiroota dubaas mee wajji. Ilaa kuno meeshee kana laale. Bareechitan ilaa ibidda seentan malee naftan. Jala muri akka koo kan laa. Mufassira. Ilaa jala muri ibidda kan jettu kana jala muri referensi hin jedhe. Akkasitti hiniinee jette. Mufassiroota dubaas wajji. Kuno aljalalaayini ibidda seentan namni tokko itutti dhufni nafu jedhe. Naguddisi. Akka nama beekaa godhatte waan ta'eef mufassira dubaas jedhe. Naguddisi al tokko. Guddisi mufassira baasu. Mufassira baasi akkana qabadduuti sanboota si guddisna. Maal ta'e mucaan kun maa jarjar? Mufassiroota baasi akkana qabi. Maa inni Ayat 73 mufassiroota akkana qabi sanboota si guddisna. Arrammat ayata quraana kan arraa argite miti. Atu Yesus keetu Abdul rakkoo miti. Yesus waaqni keetu Abdul rakkoo miti. Amma mufassira baasi mufassira. Amma Muhammad isaanii guutuu Abdul ta'an Yesus ilma waa. Yesus Kiristoosu Abdul. Yesus ilma waaqayyooti bari Allah Muhammad isaanii guutuu Abdul ta'afani. Ilmoo haati jaldiisaa dhalte. Tasgabbaay. Ilmoo haati kee jaldiisaa wajjin ciifte jaldiisaa dhalte. Ilmoo haati jaldiisaa wajjin. Ustaz, shiali akkasii miti. Hin ariifatina baarakallahu fiikum. Nabi Muhammad arrabse dhisa. Nabi Muhammad abbaa fadhinaan caalu dhisa. Isa yeroo tokko warra kun.